Obboleessa kiyyatu jaalallee kiyya fuudhee. Ani maqaan kiyyaa AI'n jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee godina Jimmaa aanaa Oomoo bakka jedhamtu keessatti. Umriin koollee barnootaaf yeroo ga'utti maatiin koo gara barnootaatti na erguun magaala galeellee hanga kutaa 9ffaatti baradheera. Haa ta'uutii garuu anis ta'e barumsi badaa hanga kana waliin feenu. Hangan guddachaa dhufetti hiriyoota gaarii baafachaa waan hin turreef barnoota qayyabachuu daree barnootaatii wantoota kennaman hordofuurraa duubatti nama jechaa dhufedha. Inumaa kutaa 9ffaa yeroo geenyu immoo barnoonni afaan Ingiliffaan waan na ta'eef yeroo barsiisaan daree keessatti afaan Ingiliffaadhaan odeessu wanta gurri koo narraa citee lafa bu'uuf ga'u fakkaata. Sababan barnoota jibbeef beekeen maatii kiyyaaf sababa dhiyeesseen gara manaatti galeen qe'ee abbaa koo keessaa hojii malee jiraachuu ni galee. Yeroo kana gidduutti egaa dubartii maqaa Z jedhamtu waliin hariiroo jaalalaa uumeen kaan barnoota isaatti kaan immoo dalagaa isaatti yeroo isaa yeroo fixu ani immoo mana barumsaatti yeroo deebitu eegeen balbala isaanii keessee deebi'uun jireenya koo baatii 8 olii kan turte. Haala kanaan hojii malee mana keessa taa'uun koo anaaf malee maatii koo hin gammachiisne. Keessumaa abbaan kiyya natti dheekkamuun ati erga barnoota dhaabdee dubartii oofuu malee diddeettaa jechuun barnoota amantaa Islaamummaa Quraan akkan baradhuuf gara mana barnootaa sanaatti na erge. Jaalalleekoo waliin yeroo naaf danda'ame yeroo boqonnaatti wal argaa kaayyoo jireenyaa gara fuulduraa mari'achaa waggaa 2 barnootaan hin dabarse. Turtii kana erga hin dabarsee booda halaalaan jaalala koo dhandhamachuun wanta baay'ee natti ulfaateef hin baradhu jedheen maatii kiyya dideen deebiseen ammas manatti galee. Rakkoon koo kan ammaa jibba barnootaa otoo hin taane jaalalan hiriyaa kiyyaaf qabu fageenya irratti baay'ee waan natti ulfaateefi haala kanaan ammas kashlabbaa'een Quraana qara'uus barnoota ammayyaa qara'uus dhiiseen gara qeetti deebi'een kan jaalalleekoo waan hundumaarra tokkoffaa godheen yeroo jaalalaa baay'ee gaarii fi hanga yoonaatti hidda onnee koo keessaa sekendii tokkoof illee dagatamuu hin dandeenye waliin hin dabarse. Otuun kanaan jiruuti gaa hiriyoonni koo na waliin akkuma koo quraanallee qara'uu dhiisan maaliif gara biyyaan baatti hin bannuu jechuun kan na gaafatanii. Anis maarreeyanaaf baduu maal barbaachisaa inumaa dalagaa dhabeen barnoota koollee addaan kuteen qe'ee keessaa akka saree maraatuu jooraan jira mitii abbaa koo nan gaafadhaa jedheen gara manaatti galees abbaa kiyyan gaafadhaa. Abbaan koos homaa rakkoon qabu harmeen kee tole siifaa jettu malee deemii jechuun naaf eeyyame. Akkuma na ergees deemeen haadha kiyyan gaafadhe. Haati koo garuu akka abbaan koo tolinaan jedhe salphaatti tolinaan jechuu hin dandeenye. Ati umriin kee nama ga'eessa waan ta'eef kanaan booddee biyya hambaa yoo deemte darara argita malee homaa faayidaa waan hin qabneef qabeenyi anaa fi abbaan kee horanne qe'ee kana waan ga'uuf asumatti fuudhiitii na gammachiisii jettee naaf deebiste. Dhugaatti jaalallee gara fuulduraatti fuudhuuf hin qabu kaawwadheen jira. Ani baay'een ishee jaalladha. Nama keessa isaan beekaniitii jaalalleen koollee baay'ee akkana jaallattu natti himte. Yeroo jaalalaatiinis waggaa 3 ol waliin dabarsineerra. Anaaf isheen nama haaraadha. Isheefillee ani nama haaraadha. Kabaja isheellee kan dhabde na harkatti. Nagantee nama biraa ni deemtii yaada jedhu hin qabu. Haa ta'uutii garuu bultii ijaarrachuuf waan ta'e harkatti qabachuun murteessaa waan ta'eef harmee kootiin lakkinan deemaa hiyyeessa ta'een hafuu hin barbaadu wantan nyaadhee bulu manan keessa galullee ijaarradhee qopheeffachuun qabaa jedheen deebisaafi. Haati koo garuu ammas tolinaaf hin jenne. Sababiin isheen tolinaaf hin jenneef immoo waa'ee namoota godaananii guyyaa guyyaatiin gurra isheetiin waan dhageessuufi. Dhugaattis otuu kana dhaga'anii eenyutu gara biyya ormaatti ilma ofii
amanii ergaa. Yeroo isheen na didduu booddee irratti jaarsanitti erge. Kadhaa meeqaan booddee irratti harmeen koo tolinaan jettee akkan gara biyya hambaatti godaanuuf eeyyamamtuu naaf taate. Oduun kun anaaf gammachiisa. Oduu gammachiisaadhaatii jaalallee koo bira deemeen kan naaf gammaddu natti fakkaate. Akkuma durii kootti har'a yaa jaalallee koo wanta na gammachiisuun qabaa tilmaamii natti himii jedhee yeroon gaafadhuuni jaarsan erga yookiin immoo niikaan sii fidha yookiin immoo nan si fuudha kan inni ishee jedhu fakkaate. Lakkii ani wanta kana tilmaamiin sitti himuu hin danda'u. Dubbatee na gammachiisuu kan qabu akka aadaa fi duudhaa naannoo keenyaatti si'i waan ta'eef natti himii jettee naaf deebiste. Yaada isheedhaaf akkan fuudhuuf maatiin koo tole waan jedhan itti fakkaatees ta'a. Haa ta'utii garuu biyya hambaa akkan deemu maatiin koo naaf eeyyamanii jechuun yeroon itti immoo ija lamaaniin imimmaan ishee gadi roobsuu jalqabde. Maal taatee kuni nuyi lamaaniif oduu gammachiisaa miti moo jedheen yeroon jaalallee koo gaafadhu. Ani niikaan sii fidhaa yookiin immoo jaarsan ergadhaa yookiin immoo nan si fuudha naan jetta jedheen aadaa fi safuu hawaasa keenyaa eeguuf afaan koon dubbachuu wallaale malee yooman kana se'ee jettee boosse. Dhuguma kan na jaallatti yoo ta'e ani yeroo ammaa kana heerumeen bultii ijaarrachuu waan hin barbaaduuf ati immoo jaalallee koo waggaa dheeraa waan taateef si waliin jiraachuun barbaada. Hiriyoonni koollee hundi isaanii akka jiranitti heerumaniiru. Anaa fi sii qofatu hafee qabeenya suuta jennee erga ilmaan horannee booda godhachuu ni dandeenya jettee natti dubbatte. Dhugaa dubbachuuf keessa kootti yeroon kanatti dubbadhu jaalalleen koo wanta gammaddu natti fakkaatee ture. Haa ta'utii garuu naaf gammaduu hin dandeenye. Ergan ishee kadhadhee booda booddee irratti waggoota muraasa booda deebi'een akka bultii waliin ijaarrannu erga ishee amansiisee booda isheenis tolinaan jettee walii gallee imala keenyas gara biyya hambaatti jalqabuuf hiriyoota koo waliin guyyaa beellamannee maatiin koollee galaa naaf fiduu qaban erga naaf fidhanii booda godaansa koo gara biyya hambaatti raawwadhe. Godaansi biyya Oromoo baay'ee ulfaataadha. Haa ta'utii garuu gargaarsa waaqayyoon waan hundumaa erga dabarsinii booda manaa baheen baatii tokko booddee Saawud Arabiyaan seene. Turtii baatii tokko hojiidhaan ergan dabarsee booda bilbilallee bitadheen kallachumaan gara jaalallee kootti bilbila. Miira boo'ichaatiin na keessummeessite. Nagaas erga wal gaafannee booda maaliif otoo naaf hin bilbiliin hanga kana turtee jechuun na gaafatte. Anis deemsi godaansaa salphaa akka hin taanee fi hojjedhee bilbilaan gambitadhutti illee baatii tokko akkanatti fudhatin itti hime. Akkuma duraa keenya walitti qoosnee haasonee jaalaluma gaariin miira isheef ulfaataa ta'e anaaf immoo turtii guyyoota amma kanaa booddee sagalee ishee dhaga'uu kootti gammachuu kan naaf kenneen erga waliin haasonee booda nagaa walitti dhaammannee bilbila kiyya nan cufadhe. Boo'ichi isheen boosse waanuma na yaaddeef natti fakkaatee ture. Yeroo na gaggeessitus akkanuma natti bu'aa turte. Anaa fi isheen jaalallee waggoota dheeraa akka taane hiriyoota koo na waliin godaananii malee qe'ee keenya keessaa namni beeku hin turre. Turtii torbee tokko ergan xumuree booda ammas deebiseen jaalallee kootti nan bilbila. Haa ta'utii garuu kan narraa kaase obboleessa kooti. Wanti kun akkamitti ta'a jedheen maqaan seevii godhe irra deebiseen bilbila koo yeroo laalu maqaama jaalallee koodha. Otoon beeksisiin nagaas wal gaafanne. Nagaa keenya akkuma xumurreen obboleessi koo sitti himte moo eenyu sitti himee otoo naaf hin bilbiliin lakkoofsa ishee irratti kan bilbiltee jechuun na gaafata. An hadoodeera tarii ani deemnaan obboleessa koo hiriyaa kan baafatte natti fakkaate. Anis hin ariifanne moo jedheen kan garaa koo yerootti hin dubbadhu erga argatanii yeroo eeguun maaliif barbaachisaa fuudhanii manatti galfachuudha malee jedhee natti dubbate. Ammas gadda koo onnee makoo keessatti cabsadheen niikaa hidhattani moo maalinni waansaa adda baafachuun dadhabee jedheen yeroon isan gaafadhu niikaa erga hidhannee bubbulleerraa amma wal fuunee waliin jiraachuu kan jalqabne torbanoota muraasaa lakkoofsifneerraa jechuun
obboleessi kunatti dubbate. Dhaamsa obbolummaa baga gammaddanii gaa'illi keessan kan jaalalaa kan milkii fi kan guddinaa isiniif haa ta'u jedheen bilbila koorraa cufadhe. Ammallee keessi koo amanuu waan natti ulfaateef bilbila gara biraan gara qeeqeenyaatti nan yaale. Haa ta'utii garuu dubbiin dhaga'e dhugaadha. Gaa'ila isaanii raawwatanii bultii waliin ijaarrachuun waliin jiraachaa jiru. Battaluma baatii lama fidhetti bultiin akkanaa akkamitti ijaaramaa? Yaa Rabbii koo ija kee fuulduratti bultiidhaan milkaa'uun hanganuma kan salphatte taate moo quxusuun koo jaalallee koo kan fuudhu jedheen ajaa'ibsiifameen gara samiitti takka ajaa'ibsiifamuun hojii Rabbii dinqisiifachuun takka immoo boo'ichaan imimman gara samiitti ol facaasaa haga har'aatti abjuu dukkanaa'e keessan jira. Afaan kootu obboleessa kootiin baga gammadde jedhe malee keessi koo garuu jaalallee koo onnee koo irratti hin gatee dalagadheen waggoota muraasa argan ture booda bultii waliin ijaarradha jedheen waadaa seeneefiin kan biyyaan bahe hanga libuu ijaatti na jala dabarte. Edaa boo'ichi ishee gaafa guyyaa jalqabaan bilbilee fi kan narraa gargar ba'uu isheeti malee kan anaan yaadde miti. Waa hundaafuu nama ajaa'ibaa. Kanaan garuu baay'ee kan natti ulfaate mana obboleessa koodhaatii guyyaan boqonnaa koorraa ara galfadheen maatii koo biratti boqochuu deemu obboleessa koo bira deemuun koon oolu. Guyyaa sana jaalalleenkoo kun ija maaliin ol jettee akkana ilaaltu anis miilla maaliin balbala isaaniirra akkana jedhu gaaffii natti ta'eera. Jaalalli isheen baatii lama keessatti godhattee heerumaaf ishee geessise jaalala akkamii akka ta'e anaaf ammallee gaaffiidha. Qabeenya jechuuf mucaan quxisuu koodha. Qabeenyan qabu baratee xumureera jechuuf akkuma koo barnootan xumure. Yaa jaranaa bultiin akkuma beeksisa hojii qacaramanii guyyoota muraasa keessatti kan ijaarratanidha. Wal qorachuu, wal hubachuu, amala ofii beekuu, keessa walii dubbisuun bara kana hin barbaachisu jechuudha. Mee maal akkan godhu borillee akkamiin akkan jiraadhu yaada keessan naaf qodaa. Jaallatanii dhabuun baay'ee ulfaata. Kan nama ajaa'ibu hanga har'aatti illee keessi koo ishiima bira jira. Obboleessi koo fuudheera jedheen garaarraan kutanne. Ishumtuu akka heerumte afaan innatti dubbachuu dadhabdus barreeffamaan garuu na dhaqqabdeetti. Haa ta'u jedheen hundasaa Rabbitti kenneen dhiise. Onneen intala dubaraa amanee jaallatus na keessaa fudhame. Akkanaaf deebi'uuf Rabbi deebisee dadhabina koo fi guyyaa rakkina koo kana keessatti akkana yaadatuuf yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleessa keessan AI Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi AI biyya hambaarraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Seenaawwan akkasii xiqqoo maatii keessatti baay'ee ulfaatoodha. Bor haala ittiin waliin jiraatan ulfaatoo namarratti nama taasisu. Mee kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleessa keenyaaf yaada keessan qoodaaf jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti nuuf feetuun jireenya dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.